አይደለም ይቅርና እኛ የሰው ልጆች በእኔ ያደም ይቅርና ከማለት ከምን ይባል እንስሳ ነው ከእንስሳ እንኳን ማሰብ አይችልም አይምሮ የለውም የሚባል እንስሳ ፍጥሩ እንኳን ይቀናል የራሱ የሆነች ነገር አሳልፎ መስጠት አይችልም አይደለም እኛ ሰውን የሚያክል ነገር ማገናዘብ ማሰብ የምንችል ማለት ነው ሱማያ አከ ሰይዶ ጃለቱ ጀቹን አከ ሰይዶ ጃለቱ አከ ሰይዶቲ ቀናቱ akka saydotti gaafani dubartii bira dhaqe gaafani namatti dubbate akka itti qannaatu akka itti naaftu hunda isaa dhugaa jirtu dubbatteeti jechuudha akkuma viidiyoo ishee dhaggeeffattanitti namoonni baay'een dhaggeeffatanitti bargit guyyaa kaleessaa xiqqoo haalli naa mijatee viidiyoo jechuun dandeenye ergan sa'aatiin deemeedha jechuudha kanan viidiyoo ishee dhaggeeffadhe hin beektu gaana amma gara golattal deddeebi'uudhaaf jecha ala jechuun raatiqqoo gara manaatti deebi'uu fan jedhaa jira jechuudha guyyaa maal duruma yoo fageessee tanaan hin jedhin agaruu gaambeettu warri xiqqoo intineettan kun jechuudha soo sababa kanaaf kan ta'e wantoota tokko sirreessuudhaaf inni asii fochi jechaa jira yeroon arganne sababa kana ta'eef viidiyoo ilaalee irraa hojjechuu dandeenya jechuudha dammoo roozadha jechuudha kan nagarramee na dhiisuu didee roozadha jechuudha Rozan waan gootu garatti baastu garatti suttu garatti kuttu dhabdee jechuudha Saydon gaafa fuudhufan jedhee gara Yamanii deemu sobdee pranki oshee irratti pranki hojjedha jettee raawwatte osheedhaan akka gara Yamanii nageessitu sijjammar jechuudha hundi keessanuu Saydoo akka jaallattanii ni beekna jechuudha Geen irrakkatani waan gootan dhabdani Sumayyaan immoo dhugaa jirtu baastee dubbattee teerti jechuudha Macheem jetti abbaa manaa koo miti jetti abbaa manaa koo abbaa ijoollee koo mitiiti ani oduma hiriyaa kan koo alatti otoo ilmoo iyyuu irraa qabaachuu baadhee hiriyaa kan koo ta'eyyuu indeet halqanaam jetti qanaallo hinji indeet halqanaa akkamittiin hin qannaane akkamittiin hin hinaafne nan hinaafa Macheem nama amma kana wajjin jiraate miti nama ilmoo walirraa horeetii miti namni guyyaa tokko guyyaa lama wajjin nyaati namni mistira walii keessa walii beeku tokko inni naafa maafan inni naafne ani nama miti dhala namaatii miti seenaa baay'ee wajjin hin dabarse akkamittiin itti hin naafneetti inna akka jaallattu akka ittillee naaftu dubbatteetti jechuudha giltsee jiru dubbattee himteetti jechuudha waan as naqabii achi naqabii hin qabu isheen himteetti Rozan immoo waan gootu dhabdee waan jettu dhabdee sobdee osheedhaan pranki irratti hojjedha jettee ofanuudha Saydoodhaaf jedhee akkamitti inni dubartii araba fuudhu akkamitti deeme minimiyuuni oromoodhuma keenya namuma keenya abashaadhuma keenya fuudhu qaba minimiyuun abashaa fuudhee faranjii fuudhee waan barbaade fuudhee jechuudha isatitti jiraata isatu wajjin jiraata jechuudha lamin ati Ofiikeeti in barbaadu etteetta dhiisteetta kanaafiyyuu wannummaa numti jechuudha Saydoon maaliif kana godha Saydoon maaliif kana ta'a si jechisiisu hin jiru ati amma bifa pranki oshee irratti pranki akka hojjette fakkeessitee hojjette malee waan keessa kee jiru waan keessi kee yaaduudha jechuudha kanatti hojjette so waa'ee Saydootiif Saydoon maaliif akkana ta'e maaliif akkasitti godhe maaliif akkanatti deeme maa kara naan bahe maa kara siin bahe jechuuni dandeessu ati jechuudha Sumayyaan giin ilmoo isaat of jalaa qabdi waan taateef tarii isatti deebuudhaaf sodaatteellee saalfatteerree oggaamma kana ji'amma kana isa oliged ari'atiin hin ture isa dhamaasatiin hin ture gaafa inni nafaana fiigu gaafa inni anaaf jedhee raawwatee gara biyyoota meeqatti ana faana asiif achi tangalaatta'u ani isaan galaattee hin ture har'a immoo gaafa inni ana dhiisee gara biraatti deemu akkamittiin sittiin deebi'a jedhaani kan jettuu fi sheemii ishiitti ta'uu danda'a lamin minimum baqa difratii agafeetu haa qabaattu dubartiidha waan taateef sheemiin inuma itti dhufa jechuudha sheemiin inuma itti dhufa akkuma hiriyaan ishee dubbatteetii jirti jechuudha hawaan akkuma argitanitti Sumayyaan akkuma fedhe waan fedhellee ta'u si jaallatti jetteen sababni isheen kana jetteeniif maaliifi waan mistirii Sumayyaa beektuuf waan mistira Sumayyaa beektuuf jechuudha so kanaafiyyuu jarri kun garuu zooree waan walitti deebi'u natti fakkaata jechuudha Inna baay'uma tokko nagarrame garummoo Saydooni ammuma ammoo Yamaniin deemetti immoo nama wal reebsisuu jalqabe viidiyoo kana gaafa narku godhadhu Jaballeetu joo intalitti waante seeta fidamoo wanna ta'e jettee raawwattee dubbatte sanaan booda mucaan qabee intalitti na baay'uma tokko nagarrame inni yoo achi deeme jechuudha takka yookiin nama faana wal lola
yookiin nama wal lolchisiisaa yookiin bakka waan numti inni hin goone hin jiru. Bakki Saidoonni qaqqabe waan ta'een beeku gabaan dhabu. Gabaa qaba jechuudha bakka kamittiyyuu bakka deemu hundatti gabaadhuma dhaaba maaliif akka ta'e hin beeku. So amma kan nuti wanti Saidoo irraa eegnu Saidoon dhugaadhumaan hin fuudhamoo Sumayyaan garuu ani achiin dhufu jettee ni tiirte jechuudha. Ani akkanatti fakkaatutti Sumayyaan dheengadda akka argitanitti gaafa intalitti iddoo mana itti argisiisee raawwatee booddee ani akkanani achi dhaqu barbaaddeeti ani dhaqu waan si hordofee dhaqu miti jetteeni. Bariituu gaafa sanaa dhatte akkuma argitan jechuudha. Ani Sumayyaan amanuuni jechuudha. Bargit amma immoo akka jaallattu dubbatteetii jirti. Akka jaallattu akka gaafa inni dubartii wajjin gaafa isa argatu akka qannaatu dubbatteetii jirti jechuudha. Argitanii jirtu dhaggeeffattanii jirtu sagalee ishee. Kanaafiyyuu lamin alqanaam jettee qanaalloo lamin alqanaam baalabeetii adeellamu wayi. Machee mi'uun jetteetti jechuudha. Abbaa wamma fedhe hootee abbaa manaa kooti. Ammayyuu jechuudha argitaniirtu isheen waanuma intineetti hin qabdu yaa ta'u malee walirraa alaa jiraatanii walirraa fagoo jiraatanii malee abbaa manaa kootiitti ammayyuu isheen jechuudha. So kanaafiyyuu innaa dhugaa jirtu dubbatteetiirti. Kanaafiyyuu akkanatti fakkaatutti dhugumaan dhugaatti Sumayyaan gaafa waan tokko argitu dhaquun ishiin oolu yookiin immoo nama jala keessi natti fakkaata. Lamin namni ishee jaallatu namni isheetti dhiyaatu baay'eetu jira waan ta'eefi nama jala kaa'uun ishiin oolu jechuudha. So kanaafiyyuu Saidoon otoo kanuma kanarra itti hafee asis achis jechuun itti hafee raawwatee odoo ishiidhuma araarfate ilmoo isaatiin walitti deebi'ee ishiidhuma araarfatee yoo danda'ameef boodatti nama isii eeyyamteef isiin silumayyuu bari akka fuudhu nama eeyyamtiif. Haa ta'u malee immoo garuu nama isheen beektuu fi akkasuma nama ishiitti dhiyaatu akka fuudhuun barbaaddu jechuudha. Sababa kana ta'e malee in eeyyamtii fi akkasuma immoo namni ana maaliif na arrabsu anoo isaan arrabsu anoo waa isaan dubbadhu anoo miidhama isaan dubbadhu akka inni wanta takka isa xiqqeenya isaan dubbadhu maaliif na xiqqeessu dubartoonni isatti dhufan maaliif anaan maqaana dha'u maaliif waa'ee kan koo dubbatu kan jettudha kan isheen baay'ee dubbataatirtu malee Saidoo jibba Saidoo gongumayyuu dubbattu garuu iddoo isheen itti na aarsi tokko maa'inni yeroo itti Saidoon jaalalan beeku. Macheen jechuudha abbaa fedhe Roozaadhaan yeroo sanatti maal akka itti dhageessaniittu Saidoon jaalalan beeku. So jaalala beekee ayyuudhaan waliigalii lakkisanii anuu gaama kana faana jiraadhee maalidha maal jaalalan beekuun jechaati turte. Erga Saidoon jaalalan beekne har'a akkamitti ittiin qanna'e jetteeti dubbatte garuu ishiin namuma irraa fageessuudhaaf waan bakka waanuma qallaallee wanti ishiin jettirree waan amma kana isaa intinee dhumiti. Garuu egaa namuma irraa fageessuudhaaf kan ishiin kana itti malee waan biraatiif miti. Haa ta'u malee akka jaallattu dubbatteetii jirti. Egaa dubbiin jirtu kanuma Saidoon akkanumaan garanaaf garas jedha malee Sumayyaan akka jaalala isaa qabdu kun ifa baasteetii dubbatteetii jirti. Egaa kanarratti kan deebii qabu yookiin immoo kan waa dubbachuu danda'u Saidoodha. Gaafa isheen amma akkasittiin ifatti baastee dubbattu kana inni immoo yookiin nama barbaaddatee yookiin immoo wanna tokko jechuu qabaa as isa likiidhaan deemee raawwatee fuudhuudhaaf dubartii tana fuudha jedhu sanallee dhiisee odoo garma isiitti deebi'ee raawwatee torbee tokkos ta'u lamas ta'u amma tokko ishii laalee ishee hubatee dhiifamallee ishee gaafatee ilmoo isaallee argee isheetti araaramee natti tolaan ilmoo isaa wajjin odoo jiraatee jechuudha. Maaliifiin amma fedhe illee maaf hin taane abbaa koo jetti ilmoonis yoo haadha bira hin jirre immoo haadha koo jetti waan ta'eef haatiif abbaan otoo iddoo tokko jiraatanii namatti tola jechuudha. Kanaafiyyuu odoo walitti deebi'anii natti tola. Erga isheen amma jaalala aga kana jaalala akka isaaf qabdu dubbattee waan araaramtu natti fakkaata. Garuu osoo walitti deebi'anii baay'ee natti tola. Egaa waan rabbi jedhe malee kan namni jedhe hin ta'u rabbi walitti isaan naannessu araara jidduu isaaniitti haa buusu daa'imuma kanaaf jedhee waan biraatiif illee yoo ta'u baate daa'imum kanaaf jedhanii osoo walitti araaramanii walitti deebi'anii nageenya godhatanii baay'ee nagammachiisan isiniin jedha. Akkasii isin akkam jirtanii kabajamtoota hordoftoota fayyuma keessan imini isin gateera bar way baay'umaan badee dhugaa samuuna kana bakka biiziin ta'e akkuma isiniin jedhe viidiyoon engadda isin hojjedhe sana ammoo argitaniirtu namni muraasni keessanii viidiyoon sun viidiyoo dhugaa irratti hundaa'e jechuudha. Dhugaa rabbii jechuudha keessattuu jechuudha ijoollee namoonni gara biyya ormaatti deemnee biyya ormaa hojjennee
dargaggeessaaf birrii laannu kun xiqquma namatti hin ulfaatu dhugaa waaqa inni ulfaata jechuudha. Isayyuu osoo maatii ofii ijaan argin dargaggeessa